gaazexeessota namoota hanga muraasa sirriitti beeynu miidiyaa kana gubbatti jiha ummata keenyaa ummata Oromoo keessatti gaazexeessaa keenya ka yeroo ammaa tokkocha qofa isa bichaa qabnu jechuu dandeenyu Ammaar Tamaam kan ganamaa galgala hojii godhatee ummata kana waa'ee dhimma Gazzaa barsiisuu fi dhageessisuuf oduu ammaan dabarsu nu haa galatoomu ulfaadhu jabeessa nama san hin qabdani nama biraa baay'ee isa malee hin qabdu sanillee jabeeffattu namni keenya ofii barsi malee hin qabani ofii malee jabeeffatan kanaaf nama akka qabeenyaanillee sagaleedhaanillee qorannoodhaanillee ummata Gazzaatiif sagalee ta'aa ture Abu Mus'ab shukran lak galatoomi mushida keenya beekamaa ka yeroo hedduu dhimma Gazzaa irratti nashiida adda addaa baasuun ummata keenya bira dhaabbatu hayyuu barabaraa kan qabsoo keessattis dhiirummaan beekamu kan kallattii silaa namni nama gargaare jedhamu hunda keessatti argame Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa Falastiin keessatti hidhee nashiidaa hunda keessatti ummata Falastiin takkaa irraanfatee hin beekne shukran baarakallahu fik lammaffaa inni biraa mushida keenya saahiba kiyya Ustaad Najjaash yeroo irraa yerootti nashiida adda addaa hojjetuudhaan ummata kan hanga tokko hubachiisuudhaaf waa hedduu ta'aa ture odeeffannoo funaanee ajandaa guyyarraa jiru funaanee ummata keenya biraan gahe shukran jazaakallahu khayran nama gaafa dunyaarra jiru lubbuun ummata Falastiin gaafa namni waa'ee isaanii hedduu hin beekne sagalee adda addaa hojjetuudhaan waliinillee barreessine waliinillee ta'amne istuudiyoollee waliin dhayne waa'ee kanarratti waraabaa ture Ustaad Kamaal Hibboo rabbiin isarraa jaallatu waliigalatti namni namooma qabu namni rahmatummaan qalbii isaa keessa jirtu ummata Gazzaati ummata Gazzaa qofaa mibar har'a yoo Ameerikaan rukutamtee daangaa dabrite namooma zulmiidha yoo rukutamtellee lammiin Ameerikaa nuti rifanna